asgeesse kanaan durayyuu imala sheedaan keessuudhaaf inni tooftaa qopheessa barumsa sobaa kaasetu daanuu namootaas joonjessa lola keessa jirti amma moo'uudhaafis shakkiin qabdu addunyaa dinqifachiifti dhihootti dhugaa of harkaa qabdu hubatan namaan qorata gingilfamoota ugeessa barsiisa Baabilooniinis ofiin xureessu ogeessa fuuliin nama jibbisiisu dhihootti bidiru ba'a qamadidhaafin girdaadee amma sitti waliin ta'a utuu walaalaa middeemtu akka hin hafne chaappaa malee dubbii Waaqayyoos dhaga'ee ofiin dabarsiin ammallee kan bira dhabuun gooftaatti addaan bahuudha hundee waan hundaasa ta'e faallaa Yesuus dhaabbachuudha fakkeenyummaan kee Yesuusi inni ilaalin nama foonii dhugaa dhageesseen jiraadhu toora samiirraa qorata gingilfamoota ugeessa barsiisa Baabilooniinis ofiin xureessu ogeessa fuuliin nama jibbisiisu dhihootti bidiru ba'a qamadidhaafin girdaadee amma sitti waliin ta'a walaalaa middeemtu akka hin hafne chaappaa malee dubbii Waaqayyoos dhaga'ee ofiin dabarsiin ammallee Waaqayyoodhaafi amantii Yesuusin qabdi ijaarsi ishee gaafa godha hundee raajotaaf bartootaati kanaaf jawwichiin jaallatu liqimsuudhaaf afaan bana dhugaa ishee harkaa buusuuf keessaa falaaloo namaan qorata gingilfamoota ugeessa barsiisa Baabilooniinis ofiin xureessu ogeessa fuuliin nama jibbisiisu dhihootti bidiru ba'a qamadidhaafin girdaadee amma sitti waliin ta'a utuu walaalaa middeemtu akka hin hafne chaappaa malee dubbii Waaqayyoos dhaga'ee ofiin dabarsiin ammallee seerummaan babal'ate
baay'een waaqa daagateera. Abbaata Waaqayyoo dhiisee kan mataasaa kalaaqeera. Baay'een waaqa nama se'ee mana isaa biraa dabarsa. Odaa dhugaa wajjin deemu daandii sobaarraa wal marsu. Dhugaataan namaan qorata ingilfamu taa'u keessa. Barsiisa Baabiloniinis ofiin xureessu ogeessa. Fuuleen nama jibbisiisu dhihootti bidiru ba'a. Qamadiidhaa fi girdaadii ammasitti waliin ta'a. Utuu walaalamiin deemtu akka hin hafne chaappaa malee. Dubbii Waaqayyoos dhaga'i ofiin dabarsiin ammallee.